Ashamaa Kafuunee akkam jirta hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa kan bakka adda addaatti saniin hordofaa jirtan nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa gojjechaa oduu guyyaaf qindeeffadhe isinitti hima oduu waliin kan isin faana turan Misraa Bayaanii jalqaba irratti hangafootaan eegala. Gaafii ulaa galaanaa Itoophiyaan gaafattee daldala naannoo dabaluu fi wal misoomsuuf iddoo guddaa akka qabaatu hayyoonni dubbatan. Lolaa waqtii gannaa irra deddeebiidhaan mudatu yaaddoo guddaa nutti ta'ee jira jedhan jiraattonni magaalaa Shaggar. Oduu biyya alaatiin miseensi paarlaamaa Biriteen 220 ol ta'an kanneen paartii Laaboor biyya bulchaa jiru dabalate mootummaa isaanii mootummaa Filisxeen ifatti beekamtii akka kennuuf gaafataniiti jiru. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduutii amma bal'inaan oduu kenna isinitti hima. Manni maree naannichaa walgahii idilee kurnaffaa gaggeessee gale. Manni maree naannoo Amaaraa walgahii idilee kurnaffaa bara hojii afuraffaa marsaa jaffaa gaggeessee galeetu jira. Afyaa'iin mana maree naannichaa Faantuu Tasfaayee haasawa taasisaniin hojiileen nageenyaa fi misooma naannichaatti hojjetaman jiran fooyya'insa argamsiisuu ibsaniiru. Kana hordofee dandeettii raawwachiisummaa piroojeektii misoomaa guddachuus kaasaniiru. Hojiin riifoormii ijaarsaa dandeettii dhaabbilee hojimaataa dhaabbatummaa mirkaneessuu bu'aa galmeessaa jira jechuudhaanis eeraniiru. Yaa'iin har'aa irraa eegalee guyyoota 5f kan gaggeeffamu yoo ta'us manni marichaa yaa'ii kanaanis gama raawwii karoora bara 2017 fi karoora baajataa haaraa ni raggaasisas jedhamee eegama. Itoophiyaan ce'umsaa nyaataa fiduuf tarkaanfii imaammataa fudhatteen Afrikaa keessaa tokkoffaa ta'uun himame. Yaa'ii sirna nyaataa dhaabbata biyyoota gamtoomanii lammaffaan adoolessa 20 hanga 22tti Finfinneetti taa'ama. Yaa'iin sirna nyaataa addunyaa kun Itoophiyaaf milkaa'aa guddaa ta'uu ilaallatee ambaasaadar Itoophiyaa Dammituu Hambisaa ibsaniiru. Biyyattiin rakkoo mataa ishee ufumaaf hiikuu akka dandeessu agarsiisuufis yaa'iin kun carraa gaariidhas jedhaniiru. Itoophiyaan yaa'ii kanaafis kan filatamte wabii nyaataa mirkaneessuufis tarkaanfii fooyya'insaa imaammata fudhattee fi bu'aa qabatamaa lafarratti argamu irratti hundaa'us ta'us himameera. Itoophiyaan tarkaanfii imaammata Afrikaa keessatti fakkeenya ta'uu fudhachuun akka jirtus himameera. Yaa'ii Finfinneetti taa'amu kun mootummoota biyyoota hedduu bakka bu'oonni isaanii dippiloomaatota hayyoonnii fi daldaltoonni kan irratti hirmaatan ta'uu akkasumas immoo bakka wal jijjiirraa muuxannoo hedduun itti horatamuu fi gaarummaa biyyaa itti mul'ifamu akka ta'es ambaasaadar Dambituun himaniiti jiru. Dhaabbiin bosonaa fi bineensota Oromiyaa bosona misoomsuufis kunuunsuu bu'aa irraa argamu dabalaa jiraachuu himan. Bosonni madaala uumamaa eeguun lubbuu qabiyyeen hundi seera uumamaa isaatiin eeggachuu akka jiraatan taasisas jedhaniiti jiru. Keessattuu yeroo ammaa yaaddoo addunyaa ta'uudhaan ajandaa guddaa kan ta'e jijjiirama qilleensaa to'achuu keessatti biqiltuu dhaabuu fi kunuunsuun gara bosonaatti akka jijjiiramu gochuun gahee olaanaa qabas jedhaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa sagantaa ashaaraa magariisaa biqiltuu dhaabuudhaan cinatti kan dhaabbata kunuunfamuun uwwisuun bosonaa akka dabalu xiyyeeffannoon olaanaan hojjetamaa jiraachus himaniiru. Dhaabbanni bosonaa fi bineensota Oromiyaa biqiloonni dhaabbata sadarkaa birmadummaa kunuunfaman akka misooma qooda fudhattoota waliin xiyyeeffannoo olaanaan hojjetamaa jiraachuu itti aanaan Daayirektarri olaanaa fi itti gaafatamaan damee teeknikaa obbo Kadir Nunnoo ibsaniiru. Dhaabbatichi bara 2017 keessatti biqiloota dhaabbatan laatanis isaan akka dabalu hojii hojjetamuus cinatti bosonni jiru akka hin mancaane eeggannoo barbaachisaa akka taasifamus hojjetaa jiraachuus himan. Mancaatii bosonaa hir'isuufis hojiin hojjetamaa ture namoota seeraan ala lafa da'oo bineensota bosonaa fi bosona uumamaa qabatanii 15,000 ol ta'anis gadhiisuu isaanii danda'eeras jedhan. Bosonni namoota kanaan akka gadi dhiifaman taasifames lafa hektaara 50,000 ol ta'us ibsaniiru. Dhaabbatichi waliigalaan bara 2018 hojii misoomsuufis kunuunsuufis hojjetamu cinatti qarshii biliyoona 2 maddeen garaa garaa irraa sassaabuuf karoorfatee hojjetaa jiraachuus ibsaniiru. Gaafiin ulaa galaanaa Itoophiyaan gaafatte naannicha ni fayyada jedhameera. Gaafiin ulaa galaanaa Itoophiyaan gaafatte daldala naannoo dabaluufis wal simsiisuufis iddoo guddaa akka qabu hayyoonni dubbataniiru. Ogeessi seeraa fi saayinsii siyaasaa Ameerikaa Profeesar Alamaayyoo Gabramariam gaafiin Itoophiyaan gaafatte ulaa galaanaa akka qabaattu dhiyeessitee fi jalqabbii fi xumurri hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa dhiibbaa gaarii uumaa jiraachuus ibsaniiru. Itoophiyaan seera addunyaatti ulaa galaanaa argachuufis mirga akka qabdus cimsanii dubbatan. Akkasumas immoo biyyattiitti himannaa seeraa qabeessa ishee karaa nagaa fi
waliigaltee hordofee akka jirtus eeraniiru. Fedhii Itoophiyaa waliin misoomsuu malee biyya kamiyyuu miidhuu akka hin taane kan ibsan Profeesar Alamaayyoon biyyattiitti ulaa galaanaa argachuun ishee sochii daldalaa naannichaa keessattis gumaacha guddaa qabas jedhaniiru. Qorataan dhimma nageenyaa fi misoomaa Roobee Phexros gama isaaniitiin gaafiin ulaa galaanaa Itoophiyaa akka tasaa kan gaafatames otoo hin taane rakkoo isheetiifis deebii argachuu kaayeffatetus dubbataniiru. Itoophiyaan dogongora seenaatiin ulaa galaanaa akka dhabdes eeraniiru. Gaafiin Itoophiyaan dhimma haqummaa fi mirgaa waan ta'eef gaafiin kun mariidhaan deebii argachuu akka qabus dhaamaniiti jiru. Lola waqtii gannaa irra deddeebiidhaan mudatu yaaddoo guddaa nutti ta'aa jira jedhan jiraattonni kutaa magaalaa Sulultaa. Lolaan waqtii gannaa irra deddeebiidhaan mudatu yaaddoo guddaa nutti ta'ee jira jedhan jiraattonni magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sulultaatti argaman. Bara baranaa hanguma ganni dhufutti lolaan mudatuudhaan furmaata dhabuun daran nutti yaaddessaa ta'aa jiras jedhan jiraattonni kunneen. Rooba cimaa guyyaa har'aa roobee hordofee lolaan mudateen qabeenya irra miidhaa qaqqabsiisaa jiraachus himaniiru. Bo'oon lolaa daran dhiphaa ta'uu isaatiin lolaan daandii aspaaltii bahuun sosochii tiraafikas danquu isaas kaasaniiru. Lolaan har'aa mudatee manneen jireenyaa fi dhaabbilee seenuun miidhaa qaqqabsiisus dhaamaniiti jiru. Haala teessuma lafaan kutaa magaalicharraa kan ka'e bishaan kan heddummaatu ta'uu fi balaa lolaan mudachuun maluu dursanii ittisuufis hojiin hojjetamaa turus humna ol ta'uun miidhaa qaqqabsiisaa jira jedhan bulchituun itti aantu kutaa magaalaa Sulultaa Aadde Waziiraa Jamaan. Balaan har'a mudatee kutaa magaalichaa aanaa Abbaa Gadaa bakka Kattaa Lukkuu jedhamu irratti miidhaa qaqqabsiisus eeraniiru. Rakkoo kana waaraan furuufis qorannoon geggeeffamee bu'uura godhachuudhaan baajanni qabamee hojiitti galamuun hojjetamaa akka jiru Aadde Waziiraan himaniiti jiru. Keessattuu misoomni koriidarii hojjetamuuf jiru rakkichaaf furmaata waaraa akka ta'us karoorfamuu isaas kaasaniiti jiru. Miseensi paarlaamaa Biriteen 220 ol ta'an Filisxeen beekamtii akka kennamuuf gaafataniiru. Miseensi paarlaamaa Biriteen 220 ol ta'an kanneen paartii Laaboor biyya bulchaa jiru dabalatee mootummaan isaanii mootummaan Filisxeen ifatti beekamtii akka kennamuuf gaafataniiru. Tarkaanfiin kun muummicha ministeeraa Kiir Starmer irratti dhiibbaa akka dabalu ni taasisas jedhamee eegama. Xalayaa miseensota mana maree paartiilee siyaasaa Biriteen 9 irraa barreeffameen kun immoo kan barreeffame ergaa pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakiroon baatii adoolessaa keessa biyya isaanii mootummaa Filisxeen dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sirna Filisxeen beekamtii akka kennituuf ergaa dubbatanii sa'aatii 24 hin guunnes boodas jedhameeti jira. Ameerikaa fi Israa'el murtee Maakiroon kun dhugaa hin taane jechuudhaan kuffisaniiru. Xiyyeeffannoo addunyaa hawwachuun dhiibbaa uumuu danda'as jedhameeti eegama. Saudi Arabiyaa fi Ispeen ejjennoon isaanii qoodataniiru. Mootummaan Filisxeen beekamtii kunis daandii sirrii nagaa ta'us ibsaniiru. Haa ta'u malee abbaan taayitaa hambaalee Israa'el guutummattuu Gaazaan kan Yihuudaa ta'e akka ta'u doorsisuu isas ni yaadatama. Hongeen Gaazatti hammaataa dhufeen hordofuudhaan dhiibbaan biyya keessaa fi idil addunyaa dabalaa dhufuudhaan murtee isaanii kana ilaalanii hojii manaa kennaniiti jiru. Ministeerri muummee Starmer dhimma Gaazaa irratti gita isaanii Faransaayii fi Jarman waliinis erga wal arganii booda ibsa kanaan akka jiranitti Gaazaa fi naannoo isheetti nagaa buusuufis ni hojjenna jechuudhaanis dhaamaniiti jiru.